Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoof alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaaf akka jirtan maras nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo har'aa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe aappii hunda keessanuu hedduu takka isin fayyadudha aappiin kuni. Innis maali namoota afaan Amaariffaa dubbachuu hin beekne dubbisuus barreessuus hin beekne salphumatti aappii kanaan jechuudha. Dubbisuus barreessuus dubbachuus ni bartan jechuudha. Isinii galee baruudhaaf isin gargaara. Akkasuma namoota afaan Oromiffaadhaa hin beekne salphumatti jechuudha afaan Oromoo barreessuus dubbisuus dubbachuufis hiikkachuufis baay'ee tokko isin gargaara yookiin salphumatti aappii kanaan barachuu dandeessu jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyyaa afaan kamuu baruun dirqama keenya jechuudha osoo dandeenyee afaan addunyaa kanaa'u osoo dandeenyee barree jechuudha baruun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu waan biraa keessa galtanii baruu akka isinitti hin ulfaanne jechuudha. Afaan hunda biyya kun dirqama jechuudha. Akkasuma dubbisuus barreessuus dubbachuunis hedduu takka nu barbaachisa hedduu tokko nu fayyada jechuudha isinii galee. Kanaafuu waan hunda barachuun dirqama keenya jechuudha isinii galee. Barnoonni nama fayyada waan ta'eef jechuudha. Barnoonni abbaa miidhaan qabu yoo abbaa miidhuun qabu yoo nu fayyade malee jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda barnoota barachuun dirqama jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ol fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Qastii sana irratti kilik gootanii as jalaa liinkii ni argattu jechuudha isinii galee. Viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jala liinkii ni jira irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida. Asirra gadanii buutan jechuudha. Suuta tokko asirra gadanii deemtu ni jarjartanii. Asirra ni deemtu. Suuta asirra ni deemtu jechuudha. Achi booda asirratti kinoo barreeffama diimaadhaan kan barraa'e daawulood fayyadamu jira irratti kilik ni gootanii. Achi booda daayirektii kinoo pilaastoorii keessa hin fide jechuudha isinii galee. Achi booda ni buufatanii jechuudha. Amma buufadhee ani waan qabuuf oopinuma irratti hundee isinitti agarsiisa. Yeroo buufattan oopin irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan fuulli kun isiniif banama jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechuudha. Diskinarii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Amma isin afaan Amaariffaa waan baruu barbaadaniif jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoodhaa gara afaan Amaariffaa jijjiiruu waan barbaadaniif afaan Oromoo hojii irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan jechoota baay'eetuun asirratti barraa'ee jira jechuudha afaan Oromootiin jechuudha isinii galee afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin. Amma fakkeenyaaf aadaa ka jedhu aadaa jechuun afaan Amaariffaatiin maal akka ta'e ilaala jechuudha. Aadaa ka jedhu irratti kilik ni gootanii. Achi booda kinoo aadaa jechuun afaan Amaariffaatiin kinoo kana jechuudha kana fakkaata haala kanaan salphumatti dubbisuu dandeessu jechuudha. Isinii galee aadaa ka jedhu afaan Amaariffaatiin kana fakkaata. Yaani aadaa ka jedhu afaan Amaariffaatiin bahal jedhama jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf yaani kana kee deemtanii kasinitti tole yookiin barreessuu illee ni dandeessu jechuudha. Asirratti seerchii gochuu illee dandeessu jechuudha. Gara afaan Amaariffaatiin maal akka jedhu barbaadan jechuudha isinii galee yookiin jechoota afaan Amaariffaatiin barbaadan tokko. Asirra deemtanii afaanota hedduutu jira ilaaluu dandeessu jechuudha jijjiirtanii jechuudha isinii galee. Asirratti kun amma aangoo kan jedhu kuni aangoon kan jedhu kuni afaan Amaariffaatiin namni asirratti basultaan jedha jechuudha. Amma haala kanaan jechuudha kan afaan itti shaakaluu dandeessan jechuudha yookiin ittiin baruu dandeessan wanni kanaan jechuudha aappii kanaan jechuudha isinii galee. Warri immoo Oromoo mataatanii afaan Oromoodhaa hin beekne asirratti Amaarik ka jedhu jira irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan jechoota afaan Amaariffaa hunda isiniif baasa jechuudha isinii galee. Jechoota afaan Amaariffaa kana gara afaan Oromootti jijjiiruu waan barbaadaniif yookiin afaan Oromoo waan baruu barbaadaniif isin amma asirratti halaafi ka jedhu kuni yoo irratti kilik goone afaan Amaariffaatiin halaafi jechuun afaan Oromiffaatiin ammoo durataa hoogganaa jechuudha. Haala kanaan hiikkachuu dandeessan jechuudha isinii galee.
akkasuma asolitti search godhuu dandeessan jechuudha isinii galee jechoota afaan amaariffaa search gootanii afaan oromoffaatiin maal akka ta'e hiikkachuu dandeessan jechuudha. Itti aanuudhaan asuuf duuba yoo deebine asirratti ingilish jedhamu yeroo irratti kilikii yoo goone asirratti afaan amaariffaatiin dubbattanii afaan ingiliffatti isiniif hiika jechuudha isinii galee akkana jechuudha yookiin ammoo afaan ingiliffaatiin dubbattanii gara afaan amaariffatti isiniif barreessa jechuudha asirratti sagaleedhaan ammoo asitti dubbachuu qabdan jechuudha. Isinii galuu jiraam haala kanaan afaanota hundaa shaakaluu dandeessanii jechuudha daawwattootan kiyya. Egaa daawwattootan kiyya isinii gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.